Har'a kan ilaallu waa'ee mooringaadha. Mooringaa yookaan shifarraa jedhamuun isa beekamudha jechuudha. Waa'ee kanaa waan adda addaa dhageessaniittu jedheen yaada miidiyaa adda addaarraa. Inni kaan mooringaan faayidaan dhiiraaf qabu, faayidaan dubartootaaf qabu, faayidaan haadholii ulfaaf qabu jedhanii qofaatti kan hojjetan hedduu jiru. Haa ta'u malee mooringaan akka waliigalaatti faayidaa hedduu qaba. Akkasumas gosa nyaataa qabiyyeen isaa hedduu ta'e kan fayyaa namaaf kan dhibeewwan adda addaa ittisuuf waan hedduu of keessaa qabudha. Mooringaan guutummaan isaa jechuunis baalli isaa, qolli muka isaa jechuudha. Hiddi isaa, abaaboon isaa, mukti isaa hundi isaa faayidaa fayyaa keenyaaf qaba. Hundumti isaa faayidaa qaba jechuudha. Haa ta'u malee baalli isaa addatti faayidaa hedduu qaba. Mooringaan qaamni isaa guutuun faayidaa hedduu qaba. Keessatti garuu kan akka baala isaa waan hedduu of keessaa qabu hin jiru. Mooringaan hangi vaayitaamin C baalli mooringaa qabu kan burtukaanaa harka 7 caalaa. Hanga vaayitaamin A mooringaan qabu kan kaarotiin qabu harka 4 caalaa. Hanga kaalsiyeemii mooringaan qabu hanga aannan qabu harka 4 caalaa. Hangi pootaasiyeemii mooringaa keessa jiru kan muuziin qabu harka 3 caalaa. Hangi pirootinii mooringaan qabu hanga itittuu aannanii qabu harka 2 caalaa. Hanga vaayitaamin B3 qabu B3 mooringaan qabu kan looziin qabu harka 56 caalaa. Kana malees ayireenii, maagniziyeemii fi kanneen biroo hedduudhaan kan badhaadhedha. Akkasumas kun egaa uumamaan kan jirudha waan ta'eef vaayitaaminoota, mineraalonni kun san nuti artiifishaalii fudhannurra kan uumamaan jiru kun qaamni keenya hedduu ofitti fudhata. Akkasumas antioksidaantii jechuunis wantoota qaama keenya miidhan, wantoota seelota qaama keenyaa miidhan hedduu of keessaa kan nurraa ittisu of keessaa waan qabuuf fayyummaa keenyaaf hedduu fayyada. Antioksidaantii jechuun wantoota seelota qaama keenyaa miidhan kan nurraa ittisan jechuudha. Kan immoo hedduu of keessaa qabu waan ta'eef fayyummaa qaama keenya akka waliigalaatti baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha mooringaan. Faayidaa mooringaa nyaata nyaannutti yookaan soorata soorannutti daballee soorachuun qabu isaan gurguddoon isinitti hima. Akkuma amma jedhee antioksidaantii hedduu of keessaa qaba. Antioksidaantiin immoo wantoota seelota qaama keenyaa miidhan nurraa ittisa waan ta'eef antioksidaantiin kun egaa carraa dafanii dulloomuu akka hir'isu sirriitti bira gahameera jechuudha. Kana malees amala madaa'uu ittisuu qaba. Farra infilaameeshinii yookaan madaa'uu hir'isuu qaba. Dhiitoon adda addaa akkasumas bishaan qabaachuu qaamaa ni hir'isa. Akkasumas immoo akka qaamni keenya dafee fayyuuf ni gargaara yoo madaa'uu wayii nutti bahe yookaan yoo madoofne jechuudha. Kana malees infekshinii ujummoo fincaanii ittisuu danda'a. Qaamni keenya yoo madaa'e dafee akka fayyu faayidaa qaba. Dandeettii qaamni keenya dhibee ofirraa hir'isuuf qabu dabala. Baakteeriyaa, vaayirasii fi fangasii adda addaa irraa nu ittisa jechuudha. Yookaan akka qaamni keenya ofirraa ittisu gargaara. Guddina rifeensaa dabala. Rifeensa keenya fayya qabeessa akka ta'u akka hin caccabne, akka hin harcaane, akka rifeensi mataa keenyaa hin haphanne ittisuuf ni gargaara. Akkasumas fayyummaa gogaa keenyaa eega. Gogaan keenya lallaafaa fi fayyaa akka ta'e argamu ni taasisa. Kana malees mooringaan koolesteroolii qaama keessaa hir'isuuf ni gargaara. Qaamni keenya koolesteroolii muraasa barbaaduu ni danda'a yookaan ni barbaada. Haa ta'u malee koolesterooliin qaama keenya keessa yoo baay'ate ujummoowwan dhiigaa cufuun fayyaa qaamaa fakkeenyaaf dhibee onneef nama saaxiluu, dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu, dhibee sukkaaraaf akkasumas dhibee istirookiif nama saaxila waan ta'eef isa kana immoo karaa nuti naachuraalii ofirraa ittisnu keessaa tokko mooringaadha. Mooringaan annisaa, jabinaa fi humna namaa laata. Kun ammoo qaamni keenya garmalee dadhabbiin akka ittiin dhaga'amnee fi fayyaa ta'ee hojii isaa sirriitti akka hojjetu ni gargaara. Akkasumas namoonni sosochii qaamaa cimaa dalagan akkasumas ispoortii adda addaa dalagan qaama ijaaruuf, qaama jabeessuuf hedduu ni fayyada. Akkasumas egaa mooringaan fayyummaa ijaaf sirna arguu yookaan fayyummaa ija keenyaa eeguuf ni gargaara. Kana malees dhiibbaa dhiigaa sirreessa. Fayyummaa ijaa arguuf hedduu gargaara kan hin jedhu vaayitaamin A hedduu waan qabuuf halkan dukkana keessallee arguu kanneen dadhaban naayit bilaayindinees kanneen qaban baay'ee gargaara isaan kanaaf. Akkasumas koolesteroolii qaama keessaa hir'isa waan ta'eef dhiibbaa dhiigaallee ni sirreessa. Kana malees qorannoon guddaan tokko akka agarsiisetti mukaa'uu ittisa. Namoota dhibee dipireeshinii qabaniif mukaa'uu ittisuuf malli furmaanni uumamaan naachuraaliin jiru keessaa tokko mooringaadha. Mukaa'uu ittisuun si'oomina uumuu jechuudha. Kun immoo namni guyyaatti bakka hojii isaatti jireenya isaa keessatti akka inni si'aawaa ta'e taasisuuf ni gargaara jechuudha.
Kana malees bullaa'insa nyaataa dabala. Qaamni keenya sirna nyaata mijataa akka qabaatu taasisuun fayyaan keenya akka eegamu taasisa. Gogiinsa garaa ittisa. Sooranni akka salphaatti bullaa'u taasisa. Akka garaan namaa hin bokokne, akka garaan namaa hin wacne, akka gaaziin guutee garaa namaa hin hafuufne fa'aa kana ittisuuf ni gargaara jechuudha mooringaan. Kana malees egaa shishuntuuruu gogaa fi dulloomuu gogaa yeroo malee ni ittisa. Gogaan namaa yoo fuulli fa'aa fakkeenyaaf dafee shishuntuure namni sun akka dulloome fakkaata. So umriin hin dulloomiin shishuntuuruu gogaa fi dulloomuu gogaa namarraa ittisa. Akkasumas sammuun keenya dammaqinaan akka dalagu yookaan dammaqina akka horatu hojii keenya irratti ciminaan akka dalagnu nu jajjabeessuuf nu sissiyeessuuf ni gargaara jechuudha. Kana malees dhibee onneef akka hin saaxilamne ni gargaara. Akkasumas ulfaatina qaamaa sirreessuuf baay'ee barbaachisa. Namoota ulfaatina qaamaa hir'isuuf mala barbaadan keessaa tokko mooringaa fayyadamudha. Akkasumas hedduun kan himamu dhiirota rakkoo walqunnamtii saalaa qaban fooyyessuufidha. Namoota dhibee walqunnamtii saalaa irratti rakkatan isaan kanaaf mooringaan hedduu fayyada. Ji'a 2 yoo walitti fufinsaan nyaatan dhibee kana akka isaan irraa furu dhimma qorannoo. Waan dhaggeeffattaniif galatooma, turtii gaarii.